Alamihin tumsa wangkawung gargarsa deeggarsa lammiidha iyyaa walillasa deebisa ufsiisa. Alamihin tumsa wangkawung gargarsa deeggarsa lammiidha iyyaa walillasa deebisa ufsiisa. Jolle akkatiyya tanna dagasani jolle takka jira tanna kadesani uffata qaban ammas wanyatani isinit dirmada kadaimani isinit dirmada kadaimani. Alamihin tumsa waqam gargasa deeggarsa lammiidha iyyaa walillasa deebisa ufsiisa. Waan abdan keessuudha addungaan fuutaani hojjoobii meeshaalee dattiin taphatani milkiidha fakkaatti dhammaarana tuuni rabbiitiin gargaara yoosaan gargaartaani rabbiitiin gargaara yoosaan gargaartaani. Alamihin tumsa waqam gargaasa deeggarsa lammiidha iyyaa walillasa deebisa ufsiisa. Yaa abbaa ilmaanii ni beektaa ilmoote yaa haadha ilmaanii tan cinii buugarte roobaaf caamaa marti isaanitti buute bornuu ta'uu mala arra isaan taate eenyutu dirmata yoo ati caljette eenyutu dirmata yoo ati caljette. Alamihin tumsa waqam gargasa. Rabbi tani akhabalu jada sai rabbi akhabalu jolle tenye ta adunya gubbatti gargaarsa raafu dandeessu rabbi siyaa godhu tagartee gaa magaalaa baddannootii mi aanaa baddannoo guutuu aradda 42tti raafu dandeessu rabbi sanaa godhu aanaa baddannootii mi gaara mul'ataatii mi godina harargeedhaa guututti bahaa fi dhiha harargeedhaatti warra raafu danda'u rabbi sanaa godhu bahaadhi harargeetii mi oromiyaa guutuu warra raafu rabbi sanaa godhu afrikaa mi addunyatti warra raafu rabbi sanaa godhu ahlul khayri ajaiba rabbi sanaa godhu NGO ajaiba rabbi sanaa godhu sadarkaa isaa rabbi olaa fuudhu sadarkaa isaa rabbi olaa fuudhu sadarkaa isaa rabbi olaa fuudhu namni miskiina silaayis gammachiise rabbi sadarkaa isaanii oluma fuudha addunyaa kana sadarkaa isaa rabbi olaa fuudhu maqaa isaanii kabajaan rabbi olaa fuudhu rabbiin olaa fuudhu ijoollee tajaajila Ameerikaa jiran ta Minisootaa jiran rabbi olaa fuudhu ta agartee gaa Awurooppaa jiran rabbi olaa fuudhu ta Awustiraaliyaa jiran rabbi olaa fuudhu ta Eeshiyaa jiran ta Saudi Arabiyaa fi Eeshiyoota biyyoota Eeshiyaa keessa jiran rabbi olaa fuudhu akkasuma taasii horee taatee wali qindooytee halkanii guyyaa otoo hin jeehin calaltee adda baafatan sadarkaa isaa rabbi olaa fuudhu isaan kan rabbi olaa fuudhu rabbi olaa fuudhu rabbi olaa fuudhu rabbi olaa fuudhu. Deeggarsa lammiidha iyyaa walillasa deebisa ufsiisa. Manni jireenyaatu yeroo midhaan wantoota gafa alatti baasu jiru haaluma kanaan akkaatuma sooshaal distaansii hawaasa walirraa fageessinee akkaataa kan nu ta'utti walirraa fageessineetis kaayaa jirra. Akkanumatti haaluma kanaan kan boodaas kan nama ofiis taa'u annoo yeroon teenyaas akkasitti jirti nu wajji fayyaada isinis mul'ata. Kootutti jira hammaana argaateef hirribni maalirraa boorumti isaanii hoo alama daftaara yaa bulayyan biyyaa asiira absiira hambaabaan nabiiteen si hanna daftaara hambaabaan nabiiteen si hanna daftaara. Sadaqaa isaan kennan kun kan nyaataa qofaa miti ijoomina namoota amantiidhaan illee wal qooduu dhabu islaamaa kiristaanaa jenne dargaggoo fi manguddoo jenne akka waliin galii jiranii mee maaltu dhagaa bakka qeera tokkotti yookiin barataa tokkotti gammachuu waliin jedhama. Duuba namatti tola akkanatti obboleeyyan keenya biyya jiranis hawaasa keenya akka keessaa baay'atanii deeggarsa isaanii godhu hedduu gammachuu guddaan nama dhagahama akkasuma kanuma keessa warra qalleeyyiidhaaf ta'uu isaatu hedduu nama gammachiisa warra nama deeggaruuf kanan qabdu kanaaf warra maatii daa'imman qabu jira isaan san bira qixa sirriitiin akka ga'uuf
Korre da kunis kin da yawan ka da goru da ku na matola sabu bana masu yawanti da kan kristiyana da ka saban suna ma da jannat da godu da kanya to da na gambaci ya da kace ya fayyada ayi gaba wallahi gambaci wannan na kai wannan abun boye wannan da يا بايماني بيتا الموجه يا هذا الباني تنجيني بالبركة وبجمع والله كنت لساني يا ما دي فكرة بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وبريكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله خلينا كنا اللي جروخوني ديجر سوفاو غرغار سوفاو صدقة جولة تينيار لطوطا بدنو يفاو غرم لطا خنين أمريكا في أوروبا في إيشيا في أستراليا ترجمانية خنوان تاتيف ما شاء الله خنوان تاتيف أرهن تنقونو جلالي خورين كينياس خا ديجر سنا كيبلو رابكوبا كجايبات جلالي جيسي قام سرا برغون حق جوسا وركين ديسي هنو كانت غا ولي قبي دري ايدا خيستي خنو راب قبيسي جرايچ خنوان تاتيف جولي تينيا ورن دي غسخان غرتي غابيالاتي ولي سسابني خرا غندر لتو ساني غند بدن نورات خنن ارغن جزا ربي ساني يا خبر ديتم بربات يا ربي ساني جزا خبر يا رب جزا ساني خبر امين يا رب جزا خبر يا رب صدقة ساني تنا والفور صدقة ساني تنا يخاو ديگر سيسان نوفي دنكنا ديگر سغرتي غا بيتي تهون دينو غتي اتركو حسابات رب ياغور ديگر سغرتي اتلافنا را اتنجبات رب ياغور ديگر سغرتي غا ان شاء الله ديگر سغر كقليجي مغالا بدنوتي مي خسدر كا غرتي غا انا هندان تيغو دندان اتراف دندان ربي ساناغور ربي ني دندا غدو ربي تعرف ربي غدو تعرف سبب رمي تتسو ولين قودين امانتي تتسو ولين قودي ورين غرتي غا كانت ولي قباني غرغا سخنا مسكين ني حق قليجي نكتين غرغار مغورن كنا ربي سانا غرغار يا ربي سان غرغار يا ربي سان غرغار يا ربي صدركا ثاني والفوت يا ربي صدركا ثاني والفوت يا ربي غرتي غا ديگر سخنا غرتي خايسانتي هم نغود خايسانتي مقا غود خمقا ثاني اتي والفورا مخمقا ثاني خبجان ثاني اتي دبلم يا ربي غود ديگر سكسي ربي سانا غود نمني سلايس مسكينه نياچس نمني غرتي سلايس دبا توكو اكا اني قوفه بلوتا سيسه ربي سلايس الدنيا اخرت صدركا سا والفورا ربي غرتي غا جولة تنجتا تا امانتا توسو ولين باسين ديگر كريستانا مسلما بروتستانت توسو جين وسو سبب سبلم من جين ديگر سخان غرتي ور لمي تينيا ور مغارا نتيتدل نيسن ديگر سيسان سني سيسان سنوديس اكا يسان كوفني بولن كوفول لي باتا وياوني بولن سان غورو رقم نورن جاني خطتاني اكرت غرتي غا لفاتي خنا اكا اني اسغو قبيني خنا اكا غرتي غا قليجي فاو ور غرا دوا خنا بيرغو ور تلفان جزا يا رحمن يا رحيم يا ديان يا برهان يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض
يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا حليم يا عظيم يا خبير يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا حكيم يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا جامع يا مقسط يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا رب قرتيغا أمتك إن خان اللي قرتيغا قرقا سخنا يقول يجراتو مي خقرقا ربي أقول أمتك إن خان هندا ربك ساقول جولة تجد تجي خطة تندرنو سركا ساري قرتيغا ربي ندرولا أوه والله كيتا علمنا ما الدنيا را قدت شوك ربي أقول هنكا سلا قدت المنا ماتي مال ربي أقول أسواتين دابغاي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله من قد دولة تنجتنا من قد دولة تنجتنا في شيكا كينجانا إماما في غاش سمو خيساو والكني قوية جاسكم خد إيميل لي قبلان خد إيميل لي قبو قصدك اللي خنا سرنا وقاين أكثر قانون جين دابته ولا خنا كيني من كاوتا إساني أسمانو قرني فتشم بربادا جزار بساني أرب خال أجران كن كالله يخيني وان كننيف guddaa dhangalatoon fadhaa bakka jirutti rabbi fayyaatti haa ta'u isaan bira rabbi haa dhaabbatuun jaa galatooma. Alhamdulillah rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Obboleeyyan kiyya kan deeggarsa ohaa'u gargaarsa harka qalleeyyii magaalaa baddannootiif ergan kana hedduu guddaa galatoonfachuun barbaada. Maaliif yoo jenne jarri kuni warreen Ameerikaa jiran, kan Awustiraaliyaa jiran, kan Kanaadaa jiran, kan Saudi Arabiyaa jiran, kan biyyoota Awurooppaa biyyoota garaagaraa jiran hundaa'u akka waliigalaatti galatoonfachuun barbaada jechuudha. Maaliif wanni isaan dalagan kun baddannoo tana maqaa yaamsisan. Nuu kana maqaatti godhan biyya tana maqaa godhan ifittillee maqaa godhanii maatii isaaniittillee maqaa godhan waan ta'eef kanaaf bakka jiranitti rabbiin nagee isaanitti haa ta'u isaan kana bakka jiranitti abbaa qabeenyaa rabbi isaan haa godhu abbaa kaampaanii rabbi isaan haa godhu abbaa warshaa rabbi isaan haa godhu jechuu barbaadeeti. Kanatti aansee waliin jechuu barbaadu yeroo narraan tana isaan gargaarsa kana lammiilee isaanii harka qalleeyyii kanaaf ergan kun yeroo dhukkubni koronaadhaa nama dalagaarraa mana galche kan namni gabbee dalagachuu hin dandeenye. Gama biraatiin yeroo baatii ramadaanaati namni waan nyaatu waan dhugutti waan haajama waan ta'eef arraan tana koronaa wajjis wal qabatee soomanaa wajjis wal qabatee gizee bareedduudha wanni kun isaanii dhufee waan ta'eef kanaaf amaanaan ta'e nu geessee jirti. Nu bira kuttee hawaasa silaa isin ergitaniifis geessee jirti. Galatooma warra amatu waan kana hojjetu warra mataa fiitti hojjetu rabbi isin haa godhu jechuun barbaade galatooma. دجاجتي ينلا ربي ولي لا خرامي بيتوبيا تفافو رخنو دند ربي ما قولوا ربي ما عمل كيسو بقدر يا دكتور الله ما كان خم لما الله ما كاني ربي إنسان اللي نقرقارن نوتيس خوا الله را يبدل له ولا يركزوا قبلنا إيه ولا يا دكتور قبلنا إيه بلان تكلم سنين جايني وصوت تينو جيتنا سمين جيت اللي سنين تكني واتكلموا أكن والله دعاء برا فردي دعاء ده إيه أكان هنا الحمد لله رب العالمين إنسان سفيات تاينا جت تاي نجا وجه بجاب كتنا عن جيساني درجة قوتها خيني حكتي ما سيسينكر كارو جيران لنا بالله رب درجة لا فودو آمين مكان كيسرينيو
Atuan sani katana me. Akati gargaramu khana gajolen te tiatti ti hawasa kenya miskina jirete. Isiniti sadaqatte. Me gamachu si ka gamte mi. Gamte. Ha. Gamachu kana na gari wallahi jalja jasana lo. Duai ni gotani ga. Duai ni gona bisana gabbis. Amin amin. Wallahi urmi no aderis jollete. Hawasa kana khana. Wajirachis. Imana kana khana qabaju kaisani gamaddan. Wallahi gammanne. Ha. Wa gamachu kana na gari. Ha sinille garato mati. Balan takalina. Garan nyaten mai bisa. Duai sani ammo wali fufu qabdi. Wali fufu qabdi wallahi. Garato mamatiya. Ta Jamali Abdullah rof namni bayne jiru. Barranya ka badallo bi khadrati. Jolen bi yala yurtulle yaada si baati samanu. Me akati hawasa kanya gargaru kanatti jolen tuni tiadde. Umata kana gargaru kanatti me mal jettati. Waan dhimma biyya isaaniif jecha rakkatanii isaan kun rakkoo uummata biyya isaanii harkanii waan jaalala biyyaa waan qaban jecha uummata isaaniitiif gargaarsa kana godhuun baay'ee itti gammadee baay'ee itti gammadee galatoomaa taalee galatoomaa. Du'aatti godha. Ijoollee teenya tana tachii biyya sanii duuba nu yaadattee akkanatti nu yaachifte tan darajaa olii dhabbaa kennuuf darajaa gurguddoo dhabbaa kennuuf rabbiin ammoo laal guddina isaanii ta biyya cufa dandeessu rabbi haa godhu biyya cufa dandeessu rabbiin haa godhu darajaa irraan idda haa hidha'uuf akkanaan jechuudha. Akkuma nu yaaddanitti isin haa yaadu. Mee ijoollee sanii du'aa godhi. Ijoollee teenya laal umrii har'aa keessa sibiila dabna kan qabu rabbi isinii haa godhu. Amiin amiin. Akkan. Amiin amiin. Amma isaan kana warra kanatti nu gargaare. Warra nu yaade kana warra miskiina yaadate kana rabbi guddaan haa yaadatu. Amiin amiin. Rabbi guddaan bira haa jiraatu. Amiin amiin amiin. Akkasitti isaan kanaan akkasitti rabbi muraada keessan isin haa guutuu jechaan. Muraada keessan. Tole. Ijoollee teenya ta nu yaadu. Muraada isin nu haa guutu. Osoo addaan hin baasin amantiidhaan osoo addaan hin baasin addaan hin baafne. Addaan hin baafne bakka takka nu kanneen. Amaaraa hin jenne, Islaama hin jenne, Oromoo hin jenne. Kiristaana hin jenne. Waliin nu yaadani. Ammallee rabbiin hamtuu jalaa isaan haa baasuu hin jedha. Umma Jamila Ibrahim. Me ijoollee waan kana akkanatti gargaarsa kana isin godhani du'aa keenya gootaaf. Sagalee ol kaas. Sagalee ol fuudhu. Olitti rabbi haa muruuf. Amiin amiin. Olaa fuudhu. Amiin. Tana daran. Amiin. Umrii isaanii haa dheeressu. Amiin amiin. Umrii dheertuu namtuu jaantanallee dhara rabbi haa godhu. Amiin. Umrii isaanii haa dheerattu. Haa magartu haa laliftu. Olitti hayyooti. Arra gaafiin si gaafachuu barbaades gargaarsa uummata keenyaaf godhame kana irratti maaltu si dhaga'ame? Ayyuu ulfaadhaa galatoomaadha. Wanti jechuu barbaade jalqaba irratti haala kanarratti hirmaannee uummata keenya hawaasa keenya akkatti deeggarsa silaa obboleeyyan keenya godhan galmaan ga'uu keenyatti baay'een itti gammada. Dabalataanis haalli itti kennamu jiru kun haala ifataa fi haala wanti silaa godhamuu barbaadame wanti hawaasa keenya bira akka gahamuu barbaadame kan shilingiin takka irraan bororee hawaasa keenya bira ittiin gahuu danda'u irratti karaa qulqullina qabuun akkaataa uummanni keenya biyyoota garaagaraa irraa waan kana deeggaraa jiranitti hamilee isaanii sana osoo hin cabsine nutis qaamaanichi jiraannee qabeenya kannachuu baannu qabeenya isaan kannatan san immoo namoota isaan kannuufi barbaadan saniif isaan taane akka isaaniif jara saniif gahu gochuu irratti shoorri nuti taphannu xiqqaadhaa miti. Keessattuu dargaggeessi magaalaa teenya tana qeerroon magaalaa teenya tana waa baay'ee hojjechaa jiraasi waa baay'ee dalagaa jiraasi maaliif wantoonni akkatti argaa jirru kun haala sooshaal distaansiin hawaasaatti illee eeggama. Akkaataa silaa wanti kun qulqullinaan itti uummata bira gahuutti kan hojjechaa jiru qeerroo magaalaa teenyaati. Qeerroon magaalaa teenyaa akkuma beekamu wantoota garaagaraa irratti hirmaatee hawaasa keenya yeroo garaagaraatti baay'ee deeggaraa jira. Keessattuu deeggarsi kun erga dhufee guyyaa tokko rafeen beeku galgala hin mari'ataa ganama hojiitti hin bobbaa. Kana keessatti immoo akkaataa calalli itti godhamu irratti halkanii guyyaa uummata keenya bira deemee qaama silaa rakkataa ta'ee dubbachuu hin dandeenya. As dhufee naa kannaa jechuu hin dandeenya. Ammoo rakkataa sirrii mana keessatti manni keessisaa ibiddi aareen beekna hunda dhaqee dubbisee laalee akkasitti hawaasa keenya asitti calalee kan fide ta'uu isaatiin isinitti himuu barbaada. Kanarratti haala kanaan akka nama tokkootti akka waan ana dhuunfaatti qofaaf godhaniitti kan ilaalu jiru baay'ee humnumaa walitti gammade.
isaan suni gargaarsi isaan godhaa jiranii akka nama qoricha dhukkubammaa addunyaa qabee jiru kana qoricha harkateeti natti fakkaata akka isaan godhaa jiran kun. Saniifuu qorichi dhukkuba sanii hawaasaa fi hiyyeessaa fi gargaaruudha waan jiru sanitti namana. Hawaasni kun nyaatee quufee yoo si eebise wanti inni rabbi irraa siin fuunan jirtu saniifuu akka nama tokkotti baay'een itti gammade waan kanatti kanaan jechuu barbaada. Eenyu? Fuudhaaf kan isin Katanaatami ganda kami? Ganda shanii? Dukuko? Jaa. Haa amma akkatti ijoolleen baddannoodha dhalattoonni biyyaan baa jiran. Uummata keenya miskiina sababa ramadaanaatii fi dhukkuba karaatiin miidhaman akka gargaaraniif akka itti sadaqatanii jiranii. Mee gammaddee jirta? Gammadee akkaan ta'uu dhabee halkanii guyyaa rabbii kadhachiisa. Haa. Du'aa inni gootaniif gaa? Wallaahi laziif laal oliin haa deemu rabbi riskii guddoo taakan. Amiin amiin. Bal'oo rabbi haa kennu. Abbaa baadir keenya abbaa keenya mee gargaarsa kana ijoolleen teessan dhaloonni baddannoodha. Uummata kana amma gargaaranii jiranii isin gargaaranii jiranii mee du'aa gammachuun si dhagaame moo kami? Gammachuun hedduun na dhagama. Ammallee isaan rabbi darajaa isaanii ol haa fuudhuun jira. Amiin. Akkanumatti illee hamtuu rabbi irraa haa qabnu. Takkallumaafuu mata duree waan ta'anii jiraniif إلا هنك بنتو علامات برجع علامات ربي هاجم. آمين كذا. آمين آمين. آمين. أما لا تان أنا بدلنا أنا عليه نودي أخو مروميات فكي إنسان كنا رابطني. أنا بدلنا ما سألت تو خان قفا متي بعدياس حركة اللي ينجرا أرا ورا ما يجرا تا مقالة مرسالة مكان نيجرا مرسات يا نما مني بعديا لين فني مقابل نتوه ده كسرنا نتوه كم روي جاني كافي كنا Isaan jiranii akka waanaa baddanna araddaa afurtamii fi magaalaa lama qabna deeggarsa keessaa haguurachaa jiru irratti isaan warra ala jiranis ammaas irra deebi'anii deeggarsa nu godhanii uummata baadiyyaallee akka bira nu dhaabbatan kabaja maqaa uummata aanaa baddannootii fi maqaa bulchiinsa aanaa baddannootiin galata galchuuf hin barbaada jechuudha waan jajjabeeffamuu qabu fuulduraas nu bira dhaabbachuu qaban kanaan ergaa dabarsuu barbaada jechuudha. Galatoomaa abbootii. Kaameraa kana. Dandoo isin godhanii jiranii maal jettaan ijoollee tana? Bakka jirtutti ammallee rabbi haa dabarsuuf warra biyya yaadu haa godhu. Akkasii du'aa gootaniif jechuudha. Du'aa ni godhama. Galatoomaa. Ini የበደኖ ተወላጆች በላይ በላይ እግዚአብሔር ይስጣቸው። ጦሙን ላደረ ሁሉ ሰጥተዋል። እግዚአብሔር ይስጣቸው። አሜን አሜን። እናንተም እግዚአብሔር ይስጣቸው። አሜን። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጣቸው። ኩኖ ሆሪ ሙሳቲቦ አካነላ አማጋ ጆለን ተኛ ከቲ ሲንገርጋሮ ከነቲ ማልቱ ሲኒ ደጋሜ ማ ወን ቢራንት ወን ቢራን ደገ ገመቹ ቀምነ ቦ ገመቹ ቀብተን ዱአይ ነው ዱአይ ነው ባራፍና ቦ ሀገራችን ይጠብቅልን። አሜን አሜን። በሽታውን ያርቅልን። አሜን አሜን። እናመሰግናለን። አንድነታችን አይለይብን። አሜን አሜን። ማሜ ወረ ጆሌ ገርጋርሰ ካን አከነት ወልቃ ወኒ ሲኒ ጎረኒፍ ዱአያ ከሚ ጎታፍ ሜ ኦሊ ማለ ገዲኒ ሲና ጊዱን ጀ አሜን አሜን። ሜቲ ደግ ምስኪን አላል ቲራት ነበር ሂሬት ሳኒ ማቃጨ አሜን አሜን አሜን። ካና ገም ዱአይ ጎዳ ፊልማን ቢገትያ አሜን አሜን። የሙንደን ደዋኑ አማ ዳኒ ሰና ለጋነ ማዩ ቢሃ ነሙም ነቢያ ያው ሲገፋ አርዳቲ ኻሲ አከስበት ዱአይ አትጎቴ ለለረስ هل كان اللي والله يتم بلا والله يتم بلا فوتونا خافتا ايه إساني برقنا أكان دعاي تيدنا أكان نظرن چمانيس غرغارني أكان ولا غرغار ستخرس حلال إساني هاكل بقى دائما الذهب إساني هاكل آمين جمال حسين مال جتا سرتي جولة آخر تسينكو ماجنا يعني ناتك أبدو مال جتا مي دعاي نتيجوتو جولة كنا يعني نعم ما خنابو جولة تجرب ولا فودين جا Jolen duni siyadeti israkatan jette somana kana osorra kanne baasada ette tan isini gumachit isino mal jettani me duai murad rabbi agusuf
muraada tubuutule muraada warra nu erge yaa gudiyye hamtuun isaan hin argininja urmii rabbii saamininja biddeenni isaanii afurdatu warra amatayyuu kan makannatu haa godhuun ijoollee keenya qabeenya qaban warra gargaarsa kanaaf bu'uura ta'anii walitti dhufanii waan kana hawaasa kanaaf godhaniif dhaamsa akkamii qabdaaf? Jalqaba irratti isaaniin nama waan fi dalaguun jajjabaadhuma jaaniin fayyaadaadhaa waan keessanii jirtanii maaliif hawaasni kun hawaasa irraa dhalannee hawaasa nu dhale arraan tan ammoo namni abbaan kufe ilmaan keessaa bahaa waan jaansantu jira saniif ilmaaniin keessaa bahu jiranii yaada juusanan qaba maaliif isaan kun otoo nu dhaluu baatanii hiree tana keessaa hin baan ture sababa nu dhalanii fi hiree tana keessaa ba'an saniif isaan saniif akka nama tokkotti hedduu ulfaadhaan jaanii galatoomaadha kana caalaa ammoo waan baay'ee waan akka nama barateetis ijoolleen baratees gurmuudhaanis walitti gurmooytee waa baay'ee hojjechaa jirti waan san irrattis immoo haala bareedaan mari'annee ummata keenya kan ammaan tana deeggaraa jirru deebinee isaan san jaaruu irrattis ikonoomii irratti illee isaan akka istabil ta'an godhuu irratti illee waliin waan hojjennu ta'a jeetii yaada kana irratti immoo gargaarsi namoonni immoo gargaarsa kannaaf jiran immoo nama gargaarsa isaan arraan tan ibidda akka mana qabsiifatu godhan yeroo inju ruuzni kun dhumnaan meebii jarri kun guyyaatti aanu nyaachuu dhabuu danda'anii jechuu barbaadeetu saniif isaan kana guyyaatti gargaarsa itti kannuurra akka isaan kun lamata gargaarsan kadhan akka isaan kun qurxummii si nyaachisuurra akka qurxummii san itti qabdeetti nyaatu san si barsiisuudhaatu irra wayya waan ta'eef sabni keenyaas akkasitti haajamu manni keenya illee akkasitti nama amanu saniif ummata kana deebifnee ijaaruu irratti illee waan ganaa waliin mari'annu ta'aa jeetiin amanaa keessattuu dargaggeeyyiin namoonni gurguddaan osoo sabaa waliin firin osoo amantii waliin qoodiin akka dhalata aanaa kanaatti akka aanaa fi aantiitti deeggarsa kana godhuu isaaniitiif hedduu humnaa ol baay'ee jechuun waan hangana jeemuu hin dandeenyeen isaan galatoomfadha ulfaadhaadha rakkoo keessa jirtanillee rakkoon akka addunyaan nu qabdee jirtanillee rabbii keessaa nu haa baasuu rabbii isinillee nagayaa godhu muraada keessan isin haa guutuun jaanii ammallee jiraadhaadha jechuudhaan hin barbaada kanaan jechuun ni barbaada. Ayyee galatoomii inni lammataa maal inni beektaa dhumarratti gargaarsi kun haala yeroo ta'e wajjin qabatee wayis dhukkuba koronaa vaayirasii kana bu'uura godhatee kan asitti walitti qabama. Kanarratti atis dhaamsa akka dhuunfaa keetiitti uummata kanaaf waa'ee dhukkuba kanaa waan dhaamtee qabaatte ergaa dabarfadhati. Akkasitti hawaasni keenya waa'ee dhukkuba kanaatillee hubannaa amma ta'etti hubachaatuma jira. Waa hubachuudhaafis waan dhageensan immoo hojiitti jijjiiruudhaafis namni tokko nyaatee dhuguun dirqama eega nyaatee dhugee booda lubbuudhaan jiraachuu isaatti gammada malee yoo nyaatee hin dhugne lubbuu isaatti gammaduu dhabuu danda'a. Sababa sanirraa kan ka'e amma dursa kagooneef dhimma nyaataati eega nyaachifnee obaafne immoo waa'ee hubannaa akkaataa dhukkuba vaayirasii kana koronaa vaayirasii COVID-19 kana akka itti ofirraa ittisu akka ogeessa fayyaatti ijoolleen ogummaa fayyaa qabdu nutillee walumaan dabalamne awareness amma ta'etti hubannaa uumaa jirra waan kanarrattis hunda caalaa immoo uummanni kun nyaatee yoo dhuge mana isaa taa'uu danda'a jechuu barbaadeeti. Namni mana isaa teenyaan immoo amma ta'etti seef ta'uu danda'a. Saniif immoo uummanni kun seef ta'uudhaaf immoo mana isaa taa'uun dirqama waan irratti ta'eef saniif kana gochuun dirqama nuti ta'a. Kanaan jechuu barbaada gabaabinaan. Baay'ee galatoomii kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa nuti irra jirru kun sagantaa meeshaa gargaarsaa kennaa uummata aanaa baddannooti. Kanaan qaamatti isin hojii asuu ture qeerroo Abdulbaas Toofiqii fi akka gaazexeessaatti ta'ee Abdisaa Jibriilii fi